barumsa koo amma 12 baranan xumure waggaa 27 taa'eetan waggaa 27 itti deebi'ee kutaa 12 kunoo dheengaddanii qormaata fudhadhe. Egaa ani barumsa addaan kuteen otoo garaan koo barumsarra yaaduu hin dhiisin waggaa 27 otoon hin baratin barumsa addaan kutee qonnatti galee ijoolleen kana guddisuu bakka eegan ofii kooti barnoota dadhabee ijoollee kana immoo barsiisuun irra jira jedhee otoo homaan hin qabaatin lafumaan qotee qabeenya guddaa qabaadhe ijoollee kana illee guddisee otoo hin jiraanne lafa namaa qotuudhaan qixxee qotuudhaan kontiraata qotuudhaan ijoollee kana barsiifadhee magaalaa Ambooti immoo lafa bitadhe. Magaalaa Ambooti lafa bitadheen bara 2009 magaalaa Amboo dhufee mana ijaarradhee mana kootti gale. Mana kootti akkuma galeen mana gaafan ijaarradhu wanti biraan natti mul'anne barnoota koo yaadadhe. Barnoota koo yaadadhe barumsi na hawwataa barumsi beekinsa barumsi guddina ejaan hawwaa addaan kuteefu rakkoodhaan ejaan addaan kuteefu maaliifan hin baranne hojjechaa dhama'achaa of jiraachisaa daa'ima koos barsiisaa ofii koofis maaf hin baranne jedhetan gara kuteenyaan namoonni illee amma natti qoosan dirasi si'achi ati digirii fiddamoo si'achi biyya bulchitamoo si'achi waajjira wayii qabattee hojjettamoo maaliif barattaa siin barbaachisu umurii kanatti hojjetadhu nuti warri baranne iyyuu barnoonni barbaachisaa miti naan jedhu. Anamma uumama kootiini waa namarraa dhaga'uurra barachuun jaaladha. Mana barumsaatti ogummaan akka jiru buddeen kana baay'ee argachuu caala sammuu kootiin waan hundumaa baruu qixa namaa ta'uu itti waajjira galee ittiin hojjechuuf miti. Yoo baratte ber akkatti midhaan nyaattu iyyuu ni beekta. Yoo baratte akkatti rafan beekta. Yoo baratte akkatti daandii deeman beekta. Yoo baratte nama faana akkamitti akka jiraattu beekta. Yoo baratte waan hundumaa bira geessa. Kanaaf barumsa akka barbaachisaa ta'e sammuun koo hin amana akkanumatti. Barumsa namni barate waa hunda beeka. Waan xinnoo irratti appilikeeshinii irratti hidha malee bira nama barate waan baay'ee san gorsitu. Amma iddoo mana barumsaatti deebi'ee bira ani waan baay'ee baradheera. Waanuma xinnoo natti himte naa gala. Waanuma xinnoo yoo ta'e argite ofumaa fannaqa. Kanaaf barumsi jireenya kootiif faayidaan ittiin buddeen nyaadhu otoo hin ta'in jireenyuma koo geggeeffachuudhaaf akkaataan ittiin maatii koo bulchullee barumsa keessaan argadha waan ta'eef barumsa kanaafan itti deebi'e. Anaaf barumsa jechaani ifadha. Barumsa anaaf ifadha. Ibsaa jireenya kooti. Waaqaa miti kan nama jiraachisu. Waaqaa gaditti barumsa waan hundumaan. Barumsa baratte waan si dhukkubullee ni beekta. Waan sitti manillee sii gala. Waan ati nyaadhu waan ati dhiisisiin jedhamellee hin beekta. Adda baafattee beekta. Namni barate jechaan ifadha bakka. Anaaf barumsi ibsaadha. Guyyaa kanaa jechaadha anaaf barumsi. Keessan deddeebi'a. Ijoollonni mucaa naan jedhu anaanis mucaa sabarataa naan jedhu. Anis immoo ijoolleen jedhaa hiriiruu taane ijoolleedhaan qixuma wal ilaalla. Baay'ee immoo maal jedhu amannaa barsiisonni ennaa ijoolletti lolan isaan haa ulfaatanii jedhu. Isaan haa ulfaatanii waan isaan jiraniif yakka kana bireessinii dabarre. Waan isaan kana jedhaniif kana bireessinii dabarre jedhu. Waanan barsiisaas immoo dhiifama godhaa ani jedhe inuma godhu barsiisaanii. Baay'een gammada ennaa ijoolleen mucaa gurbaa barata ennaa ijoolleen naan jedhan baay'ee natti tola nan gammada. Wanti nan hin irraanfanne gaafa mana barumsaatti deebi'u ennaan seenee dabtarii koo qabadhee galmaa'ee seenee ennaan taa'u barsiisaan dhufee chookii qabatee ennaan ni barreessuu jammaru nan boo'e. Imimmaan asirraan otoo hin beekinan dabtarii irratti coccobse. Maaliif akkan boo'e naan galle? Natti hin irraanfatamu sun. Tokkoffaa malee baay'een beeku mana barumsaatti.
Ammallee kutaa 9tti arfaffaa, 10tti sadaffaa, 11tti lammaffaa, amma 12ffaatti dareetti sadaffaan bahe. Ani baradhee akkuma namaatti digirii qabachuun barbaada. Digirii koo jalqabaa nan qabadha. Achirra dhaabadhee immoo barumsa fedhe barachuun barbaada. Waan dhalli namaa bira ga'uun barbaada nama. Elaabeeri mucaa dhumti koollee ati hin baranne maaf naan jedha mucaan ani dhalche. Mucaan ani dhalche ani barsiise ati hin baranne maaf naan jedha. Mana barumsaa qawween hin jiru eeboon hin jiru. Wanti sitti ka'u hin jiru. Hin baratta seente naamusaan baratte naamusaan baata. Qabxii waan sii kenname hojjetta. Hin baratta barnoonni. Kanaaf wanta achi si lolu hin jiru waan ta'eef seente barattee baata. Jaartii akkana jetteedhaan abbaa manaatu keessummaa fudhatee gale. Aannanii fi buddeen duwwaa kana abbaa manaa fi keessummichaa kennite. Mee itittuu wayii nuu qicii jedheen achuma keessa jira nyaadhaa jette. Mee dhadhaa wayii nuu godhi jedheen achuma keessa jira nyaadhaa jetteen. Mee ibii wayii immoo nuu fidi jedheen achuma keessa jira nyaadhaa jetteen. Akkuma sana jireenya keenyaaf jireenya dhalli namaa ennaa lafarra jiraatu ittiin jiraachuudhaaf kan barbaadamu main point yookiin qabxiin inni jalqaba barnoota. Namni hundumtuu haa baratu jedha. Haadha manaa kooti nama baradhu jechaan jira. Of jiraachu fayyaadhuma keellee eeguudhaaf barumsicha keessaa ba'a malee qoricha keessaa hin ba'u. Barnoota keessa jira fayyaa kee eeggachuudhaaf. Kanaaf baradhaa. Maal waan obboleessa keessan sinan kadhadhaa baradhaan ittiin jedha warra barumsa addaan kutan warra barumsa jibban warra barumsa dhiisan baradhaan jedha kanan isaaniif dhaama.